hir'ataa addunyaa keessa faca'aa ilma namaa hunda of jalatti to'ataa deemu ta'uu qaba. Amantiin qancaraa deemu, amantiin luqa'aa deemu, amantiin dhabamaa deemu amantii miti. Kanaaf nuti muslima wayita jennu miiraanii miti. Rabbii muslima na godhe jechuun miiraanii miti. Ragaadha. Dhagaa miti. Daliila. Dullaa miti. Ragaa harkaa qabna kan abbaan fedhe injifatuu hin dandeenye. Dhugaa harkaa qabna kan abbaan fedhe laaquu hin dandeenye. Kanaaf islaamummaa amantii islaamaa harkaa qabna wayita jennu amantii waa hunda of keessatti ammate guutuu harkaa qabna. Bittaa gurgurtaa keessatti sirna nuu kaa'e. Fuudhaa fi heeruma keessatti gaafa gaddaa gaafa gammachuu sirna nuu kaa'e. Akkatti rabbii keenya gabbarannu haqa rabbii keenya haqa nuu fi nama nu jidduu nuu fi wal jidduu haqa anaa fi lubbuuti ya jidduu waan addunyaa waan akiraa wanni amantii islaamaa keessaa hir'atee ati shamatatuuf ganda dhayxu hin jiru. Liqeeffatuuf wanti ati bakka biraa dhayxu hin jiru. Siyaasaa taatuuf haga akkanatti beeka guutuu. Hoggansa taatu guutuu beeka. Bulchuu taatu bulchuu guutuu beeka. Wanni amantii islaamaa keessaa hir'atu hin jiru. Sababni isaa rabbii hir'ina hin qabnetu amantii islaamaa nuuf file waan ta'eef rabbi thabaata nu haa kennu. Islaamummaan addan hin baasinii osoo islaamummaan jirru nama hojii fokkattuu laaqu bakka rabbi jibbu dhaabbatu waan amantii islaamaa tuffachiisuutti argamu. Bakka rabbii fi rasuuli rabbii jibbanitti chuuchahee bakka sanitti argamu rabbi nun taasisinii nama bakka dhaabbatu waan hojjetu waan dalagu islaamummaa gaaddisa islaamaa jala taa'ee nama ganda namaatiin nama adda ciru. Gaaddisa islaamaa jala taa'ee nama maqaa namaa balleessu. Gaaddisa islaamaa jala taa'ee waan har'a osoo isaa dalagu nabi Muhammad dhufanii arganii rifatu. Garuu nabi Muhammad immoo rabbi caala yoo jetteen fakkeenya waan waliin madaalamne fakkeenya si kaa'e bar. Osoo har'a sihii akkanatti maasiyarra jirtu nabi Muhammad si arganii maal si dhagahama yoo jedhaniin a'uuzu billaahi rabbiin waan akkasiin godhin jedha. Garuu rabbi si argaan jiru. Eessa keetti rabbiin? يا ابن آدم حديثة أثارتك كيستي ربي مال جدا يا إلمنا مالف وان سلالو كيسا أنا لافا قوت جدا وان سلالو كيسا إرى لافا كدنتا إنك أبني مالف أنا قوت جدا ربي قصيدا وان سي أرقو سلالو كيسا مالف أنا لافا قوت جدا ربي أنا كدنتا رانك أبني مالف نقوت جدا ربي مرتون إن دفافو لربي نام أردي رتي أردي قبت أدب أدبي أردي جلت ربي سأدبا جدا rakkoon qabu laaqi arrabsi dhahi gannaqi nyaadhu dhiiga namaa dhugi qabeenya namaa nyaadhu maqaa fedhe balleessi hojii fokkattuu fi dheedhii hunda dalagi guyyaa tokko atu fiigaa olii bararaa olii simbirree reefi lafa jedhaniimi guyyaa tokko ruuhiin si keessaan baatii si dhiqanii egas abjadii sitti maranii siree irra baatanii rabbiin lafa jalatti itti si fidan lafa jalatti itti dhufta guyyaa tokko lafa jalatti achuma ol agaru kun summa ilayna yarji'uun waan inni har'a si dhiisuuf maal beeyta garee dhaytu hin jiru garee yoo fiide kooni kana keessa يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يودي وبرباد دمه إسلا الله يوبك أتشو برباد دم بك راسيرك يا جلا همنك يا جلا أنقوك يا جلا ربي والله الله جلا ركون قبو جنازة دان قياتكم قبا نفتا أنتو تسر إيقا جنازة سيدك أني سيفيداني لا فجلت ربي ولا قرت ربي قياتك لا فجلت ولا قرت وقاد إبهر أفكينيا وري أمو قاد إبهر أجر نعم راسك أفجر الدنيا قبا نولي وقاد إبهر أنا ومراسك أفجر إره وري لفرها ديتكم بوكي سكم إرهدوني ساوين وقاد إبهر قبرين تنبا كيسين جرتم بيكم ومرق الربه شيطان الرقرق عليه يوكي مقالايو خفف الوطع إبر شاعرين أرباتك صوتهم يجدهم تريك أبري موتي وهي أبرينا موهير إجتا جرتا جرا صوتهم ديمي مجد يوكي أبرينا موهير إجتا بري في تألف بري جيري أبرين سن أتشي بدي أورونا ما تهي يوكا أبرينا مارا ديما جرتا صوتهم إجدهم مجد ركون أبو كنافوا كفيتن تأ حديث كيست مال رسول ربي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وانفيتي وانت نما جتشوت ببريدة أمة دوران دبر الراه إلما نما أبي الرسول لي جتشوتك وتشجير جدا جتش سمالي يونك أنفني وانفيتي دلقي جدا يونك أنفني وانفيتي دلقي جدا كنافو ونمان حياة جدني ففان ربيتي حياة الرافو دمير أن جتشكون حياة جرو حياة في حياتني والبرة
نمني حياة فتأتي حياة فتأتي أنجلو كنا في نمني ربي من إن سوداني سلافو لفرا وان صداتون قبو نمني وان صداتو دان قبني إنو كما صداتني جدا أورمون ربي أنا اللي إسن اللي إيمان جبا كان أكبها دي هاتي ما سيرا نفقسو ربي إنو هاكنو هل كان قاري سني هاته والفاد قالتهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.